شيخ أسرتي منا أنا خيسة نما هدو جراتا قرين منا قرتي دبرتين قفتين جرتو جرا قرين خاديرا جرتو جرا أسرتي يوم منا دبرتين قفتين جرتو تاتي هو دبرتين كمين dubartii salaachisuu ni dandeessi amma garteeyo dubartii qoftii taate fakkeenya Aisha Ummul Mu'miniin radiyallahu anha haati teenya Aishaan hedduu waa ilmii hedduu nu barsiiftee haa ta'u duuba wanni jiru Aishaan radiyallahu anha salaata waajibaa xiqqochi baatee salaachiftee jirti. Salaata waajibaa salaachiftee dubartii salaachisuu dandeesse. Salaata gartee kanallee dubartii qofa yoo taate xiqqochi baate akkasumatti qooqa ol fuutee salaachisuu dandeesse. Takbiirtaas jettee sirriitti akkuma iidaa sanitti jechuudha. warri qooqni dubartiin haraam jisu warri gartee jawu hadiisa san gartee Sheikh Muhammad Walloon ni fidaa kitaaba isaa Zakhiratul Uqbaa keessatti ni gartee dubartiin bika gartee dhiirti ajnabiin jirtutti qooqa ol hin fuutuudha. Qooqa gartee ol fuutee quraanaan qaraatuudha wayita salaattu jechuudha. Kana alatti immoo gartee fakkeenya gaafii gaafachuuf waan adda addaa godhuuf qooqni dubartiidhaa abadan ooraa irraa dubbata. Rabbi gartee umrii dheeressu kitaaba isaa Zakhiratul Uqbaa keessatti irraa dubbata. Kanaafuu dubartiin qooqa ol fuutee gaafii ni gaafatti waan isii dhibeen inni jetti immoo irra gaariin bika gartee dhiirti jirtutti ol fuutee quraanaan qaraatu. yoo gartee ammoo yoonif dubartii fi dhiirtii waliin jiraatanii namni silaa kitaaba beeku quraana illee gartee danda'u dubartii taate hokkame hukmiin akkanaatu. Hukmii kana riwaayaa Abu Daawud maqaan ummu eenyu irraanfadhe riwaayaa Abu Daawud hadiisan Albaaniin Hasan godhe ahluddaari tasalaachiftu warri gariin da'iifa godhe Albaaniin Hasan godhe ni jira garuu immoo nasitti hadiisa san ahluddaari azaan sifeeti gartee warra manaasan isiin salaachifti. Warra manaasan keessa dhiirtillee ni jirti isiin ni salaachifti wanni kasii argame walaakin immoo ilaa amma gartee ulamaa'ii biraarraa dubartiin dhiira ni salaachifti hin argamne waan kana gartee hin jiru. Jazakumullahu khairan gaa obboleeyyan kiyya duuba gaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa irra deebiin mallee rabbi dalagaa teenya nurraa haqee balu dhaamsa ajaa'ibaati gartee nuuf dhaamu jiran sheeniini kanarratti mee sheekha waan gartee iidaa laalchisee dhaamsa hawaasa iidaa laalchisee hawaasni keenya waan beeku qabu inni guyyaa gartee guddaa guyyaa jabaa nu biratti inni guyyaa kabajaa guddoo qabu. Guyyaan kun guyyaa jabaadha. Guyyaa kana waan godhuu qabu namni keenya hagartee ma iidu jechuudha. Kasilaawun inni soomana afaanii qabu soomana afaanii qabaa boruu iidaa jechuudha. San akkas kaammoo arraan tana gartee iidu kaarraan tana gartee iidu wanni guddoon ikhtilaata gartee eeggachuu guyyaa iidaatti jaanii muuziqaatti banachuu ilmaan ifiillee dubartiillee rifeensa qullaa gartee oofu. Ijoollee dhajaanii gartee ijoollee xiqqishoollee ijoollee gartee amata 4 amata 5 hijaabatti kaa'u hijaabaan guddisuun barbaachisaadha. Guyyaa iidaa ikhtilaatu bayna rijaali wan nisaa'i hin dhabamu. Gartee wallee waan adda addaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa Allahu akbar jaanii. waa'ee iida salaatuu irratti namni sheekha nama garii gaafii gaafatutu jirutu jira. Namni tokko gartee iida kophaa isaa yoo kophaa kagalu taate kophaan salaataa inni salaata. Kophaa isaa salaata. Nama hedduu yoo taates qutbaan hin jiru immoo wal akkamatti salaatuma qofa waliin salaatan. Tabana akkas. Insha Allah ta'ala obboleeyyan kiyya duuba rabbiin subhaanahu wa ta'ala nurraa haqee balu dalagaa teenya galatoomaa isiniin jenna. Dhaamsi gartee waa'ee iida arraan tana gartee salaatuun ni jirti moo hin jirtu kaja'u ka gartee haala Naayiroobiitti nu qunname arraaf asumarratti dhaabna. Insha Allah ta'ala hanga gartee sagantaa birootiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura insha Allah ta'ala sheekh ayaata qabattan taka waan biroo qabattan akkasi insha Allah khilaafni akkanuma jira durirraa jira akkasi beeka kanaafuu waan namni gartee wal rakkuuf hin jiru gartee rabbi qunnamsiisee namni tokko agaree yoo jee namni muslima jaluma gartee deeman
warra biyya sanii jechuudha. Kanaafuu waan gartee wal rakkanii kun akkana kun siyaasa kun wanni jaamaan jiru. Siyaasaan as keessaa wanni takka inni isin gootu hin jirtu. Namni gariin waan dubbatu keessatti if eeggachuu gaarii. Lennahu aadaa walaysa min siyaasa. Rabbi subhanahu wa ta'ala khilaafni gartee dur sahabaarraa dhufe. Lennahu maaliif naan biyyi takka gartee meeshaa gallakiftee Suudiin akkamittiin agarree kajoos ni jira. Suudiin arguun gartee shartii miti. Namni biraa yoo agarree meeshaan Suudii akkamittiin agarree ta biraa gartee namni biraa akkamitti harkaa wanni kasiin dalagu. Wanni kasiin dalagu. Meeshaan gurguddoon gartee Suudiin gallakifte san arkuu dhabdee gartee Soomaaliyaa fi gartee Keeniyaan agartii kajee hiraaruus ni jira. Hin hiraarin abbaa. Hiraar akkasii dhiisfirra. Maaliif naani Rabbiin abbaa fedhu garsiisa. Kameeshaa qabuus ni harkaa. Kameeshaa qabu gartee kan agarree kawaata kan qabne gartee Rabbiin garsiisa. Duriis gama sahabaatis meeshaa teknooloojiitiin miti uummanni harkuu ture. Wanta akkasii beekaa. Meeshaa teknooloojiitiin miti. Teknooloojii qaba Rasuulli salawaatu Rabbi Islaam alayhi yeroo sanitti hin qabu. Tanaafuu warri gartee akkasii waswaastaniis Suudiin arkuu dhabuun shartii miti. Odoo Abdullahi ibn Abbaasii Madiinaa jiru kuree warri Shaam gartee harkan dura harkanii dura furan. Isaan booda harkanii boodarra furan. Nuti lakkiin agarree itti guutannaa jaan. Dirqamaa miti jechuudha. Waan wal rakkanii miti. Hoo isinumaan beeytanii isin akkana maarreedhaa jaanii gartee waan wal cinqanii miti. Dubbii Abdullahi ibn Abbaasii fi takuree ibnu namaaf geessi jechuudha. Namaaf geessi. Tanaafuu wal rakkanii jazaakumullah khair jazaa Rabbi gartee nurraa haa qeebalu isinirraa illee Rabbi haa qeebalu. Yoo gartee iddi keessan boru taates inshaallah boru gartee nagayaan warra gartee furuu Rabbi sidaa godha. Sanis hojjuma hinne. Sanillee hojjuma hinne. Inshallah ta'ala ayega nagaan nuftura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.